Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa waraana Bilxiginnaa haleeluun injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Hidhaa fi ajjeechaan waraana Bilxiginnaan dargaggoota Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufuun ibsame. Baqattoonni biyyoota ollaa naannoo Gambeellaa keessa jiran beelaan du'aa jiraachuu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibse. Magaalaa Dambidollootti dargaggoota Oromoo haala garaa garaan dararuun itti fufe. Bahaa Oromiyaatti haleellaa hidhattoonni Somaalee aanaa Baabbileetti bananiin lubbuun namaa darbe. Dhalataan Itoophiyaa iccitii olaanaa Ameerikaa mootummaa Itoophiyaaf kenne yakkaan himatame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa waraana Bilxiginnaa haleeluun injifannoo boonsaa argachuusaa beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Sodomboorii fi Cibraan Odaa Adoolaa qindoominaan gaafa fulbaana 20 bara 2023 tarkaanfii jabaa waraana Bilxiginnaa irratti fudhataniin injifannoo boonsaa argachuu isaanii beeksisan. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Bilxiginnaa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Halqarloo irraa gara Jiddoolaatti socho'aa turan irratti haxxee hidhuudhaan tarkaanfii jabaa kana fudhateera. Lolli kunis ganama sa'aatii 3 walakkaadhaa hanga sa'aatii 4 walakkaatti kan ture yoo ta'u, woboon lola kanaan loltoota Bilxiginnaa hedduu ajjeesee, kaan madeessee, meeshaalee waraanaa garaa garaa irraa hiikkachuu danda'eera. Haaluma kanaan loltoota Bilxiginnaa 65 battalatti yoo ajjeesu, 36 ammoo madoo ulfaataan adabeera. Kana malees meeshaalee waraanaa kanneen akka qawwee AKM 18, Turkii 11, rasaasa dishqaa 680, rasaasa BKM 1296, rasaasa AKM 1470, raadiyoo lolaa, bilbila harkaa fi uffata waraanaa hedduu irraa hiikkachuun barameera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii qindaa'aa fudhate kanaan injifannoo boonsaa argachuu isaa yoo ibsu, hanga nuti oduu kana qindeessinetti lola kana ilaalchisee gama mootummaa Bilxiginnaatiin wanti jedhame hin jiru. Hidhaa fi ajjeechaan waraana Bilxiginnaatiin dargaggoota Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa gara jabinaan guutamanii fi gochaa farra namummaa raawwataa oolan dargaggoota Oromoo adamsuun badii tokko malee hidhaa fi ajjeesaa jiraachuu maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoork ifoomsan. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanitti waraanni Bilxiginnaa badii tokko malee dargaggoo Ejersaa Bookii jedhamutti rasaasa roobsuun ajjeesuun barameera. Aanaa kana keessatti addatti dargaggoota irratti xiyyeeffachuun waraanni Bilxiginnaa yoo xiqqaate baatii fulbaanaa kana keessatti qofa dargaggoota 5 ol ajjeesuu isaanii maddeen keenya dabaluun himaniiru. Gama biraatiin ammoo iddoo adda addaatti dargaggoota Oromoo badii tokko malee waraanni Bilxiginnaa hidhaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa fulbaana 20 bara 2023 godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tulluu Boollootti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo yeroo sallammeessaa jedhamu qabuun magaalaa Tulluu Boollootti hidhuu maddeen keenya himaniiru. Yeroo sallammeessaa badii qabaatee yookiin yakka dalagee osoo hin taane sababa Oromummaa isaa qofaaf hidhame jechuun maddeen garasii Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan ibsaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun gaafa fulbaana 19 bara 2023 magaalaa Finfinneetti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo tokko qabuun achi buutee dhabamsiisuu maddeen himan. Dargaggoon kun Ayyalee Waaqshumaa kan jedhamu yoo ta'u, nama siyaasa keessaa harka hin qabne akkasumas hojii dhuunfaa isaa hojjetee jiraatu waraanni Bilxiginnaa badii tokko malee buutee dhabamsiise jedhan maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan. Mootummaan Bilxiginnaa dhaadannoo qurxummicha qabuuf galaanicha gogsuu qabnaa jedhu qabachuun ilmaan Oromoo lafarraa duguugee fixuuf hojjechaa akka jiru taateewwan kunneen agarsiistuu guddaadha. Baqattoonni biyyoota ollaa naannoo Gambeellaa keessa jiran beelaan du'aa jiraachuu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibse. Baqattoonni biyyoota ollaa irraa gara Gambeellaatti kooluu galan sababa beelaa fi hanqina nyaataatiin du'aa jiraachuu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Koomishinichi ibsa fulbaana 20 baaseen yoo xiqqaate baqattoonni 30 akka du'an akeekuun gargaarsa nyaataa hatattamaa fi gahaa ta'e akka argatan gaafateera. Bulchiinsi naannoo Gambeellaa baqattoota gara 400 ta'aniif gaaddisa kennaa akka jiru kan eere ibsi koomishinichaa caamsaa bara 2023 irraa eegalee
dhiyeessiin gargaarsa nyaataa akka dhaabbate beeksiseera. Baqattoonni kunneen nyaata barbaachaaf kaampii gaaddisa isaanii gadhiisanii bahan haleellaa irratti akka raawwatamu hubachiisaniiru. Koomishinichi gargaarsi nyaataa addaan cituun du'a baqattootaaf sababa akka ta'e ibsuun waldhabdeen baqattootaa fi jiraatota naannichaa gidduu jiru rakkoo nageenyaa naannoo sanaa tasgabbii dhabsiisaa jira jechuun yaaddoo qabus ibseera. Koomishinichi ibsa kenneen haalli baqattootaa fi buqqaatotaa biyya keessaa hamaa ta'uu isaa eeruun mootummaan Itoophiyaa, dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa fi sagantaan nyaataa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeessii nyaataa itti fufinsa qabu akka irratti hojjetan gaafateera. Magaalaa Dambidollootti dargaggoota Oromoo haala garaa garaatiin dararuun itti fufe. Magaalaa guddoo godina Qeellam Wallaggaa kan taate Dambidolloo keessatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa maqaa garaa garaa itti maxxansuun dargaggoota Oromoo addabaabaayii irratti ajjeesaa, mana hidhaatii baasuun halkan ajjeesee waraabessa nyaachisaa turuun ni yaadatama. Akka odeessi maddeen irraan nu qaqqabe addeessutti yoo ta'e ammoo gochoonni farra namoomaa ta'anii fi mootummaa Bilxiginnaan dargaggoota Oromoo irratti raawwatan magaalattii keessatti daran babal'ataa jiraachuutu himame. Haaluma kanaan barataa Maarqoos Tolasaa Raggaasaa magaaluma Dambidolloo kanatti waraanni Bilxiginnaa ati shanidha jechuun harka isaa hidhanii fannisuun dararaa turuun barameera. Harki Maarqoos hidhaan dhiita'ee waan tortoreef waraanni Bilxiginnaa foolii isa dadhabanii halkan baasuun hospitaala Dambidollootti gatuu maddeen keenya himaniiru. Hiraarsa jabaa irra gaheen damdamachuu waan hin dandeenyeef harki kichuu ol adeemaa kanaa kan qalama qabee hin quufne irraa cituun isaa dhaga'ameera. Waraanni Bilxiginnaa gocha suukkanneessaa seenaa Oromoo keessatti akka namaa ta'e ilmaan Oromoo irratti raawwachaa akka jiru ni beekama. Baha Oromiyaatti haleellaa hidhattoonni Somaalee aanaa Baabilleetti bananii lubbuun namaa darbe. Baha Oromiyaa godina Harargee bahaa aanaa Baabilleetti waraanni humna addaa Somaalee fulbaana 18 bara 2023 irraa eegalee lola uummata Oromoo irratti daangaa ce'uun taasisaniin lubbuun nama lamaa yoo galaafatan qe'ee fi qabeenya hawaasa Oromoo naannichaas mancaasaniiru. Waraanni humna addaa Somaalee kunneen gandoota aanaa Baabillee, Awwaash Shariifii fi Sheek Huseen jedhaman guutummaa guutuutti dhuunfachuun manneen namootaa gubaa fi qabeenya saamaa turuu isaanii odeessi nu qaqqabe ifoomseera. Daangaa Oromiyaa karaa bahaa kanaan yeroo garaa garaatti haleellaa humni addaa Somaalee raawwatuun lubbuun ilmaan Oromoo kumaatamaa yoo darbu miliyoonotaan kan lakkaa'aman buqqisuun isaanii ni yaadatama. Dhalataan Itoophiyaa iccitii olaanaa mootummaa Ameerikaa mootummaa Itoophiyaaf kennee yakkaan himatame. Qondaalli Ameerikaa olaanaan maatii Itoophiyaa irraa dhalatee fi biiroo dhimmoota alaa Ameerikaa fi biiroo haqaa Ameerikaa keessa hojjetaa turan Abrahaam Takiluu Lammaa odeeffannoo iccitii cimaa Ameerikaa mootummaa Itoophiyaatiif dabarsee kennuudhaan himanni irratti baname. Obbo Takiluun ga'eessa ganna 50 yoo ta'an Ameerikaa Meeriilaand keessa jiraatu. Obbo Takiluu irratti himanni 3 mootummaa biyya alaa gargaaruuf jecha shiraan odeeffannoo ittisa biyyaa Ameerikaa walitti qabuun dabarsee kennuu, odeeffannoo ittisa biyyaa hin eeyyamamneef qabachuu fi odeeffannicha fedha ofiif oolfachuu jedhantu irratti baname. Akka ragaa mana murtii biyyattii agarsiisutti obbo Takiluun odeeffannoo waa'ee sochii finciltoota Itoophiyaa keessaa mootummaa waliin wal dhabanii mootummaa Itoophiyaaf ergaa ture. Odeeffannoowwan iccitii tikaa Ameerikaa harkaa qabuu fi suuraa saatalaayitii waa'ee sochii garee hidhattoota Itoophiyaa keessa socho'anii karaa aappii waliin haasa'uuf tajaajiluutiin bakka bu'aa tika Itoophiyaatiif ergaa turuu eera himatichi. Itoophiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo, naannoo Amaaraa keessa immoo hidhattoota Faannoo akkasumas araaraan dura mootummaa walii waraanaa kan turan humnoonni TPLF socho'aa turan. Haa ta'u malee obbo Abrahaam odeeffannoo sochii garee kamii akka mootummaa Itoophiyaatiif ergan wanti eerame hin jiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.